السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كباجمتو تافرتو تكينيا وندي كيسانو بغنغن وجراتن فياك أبداني جروف جريني كيسان هالك اللين سامال فكاتا سنين جرنا كباجمتو تافرتو تكينيا نغا جرا ودو غدا قباني دياني جرا كباجمتو تافرتو تكينيا أكما بيكمو نمني هلو داوي إمبين إنجا كاليسا addunyaa kanarra boqachuu karaa miidiyaalee garaagaraatiin dhaga'ee turechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa kaleessaa addunyaa kanarra boqatteertichaadha kabajamtuuf jaalatamtuun akkasumas haati Oromoo jedhamtee tan beekamtu halloo daawwii guyyaa kaleessaa addunyaa kanarra boqattee jirti jaalattoota isii hunda akkasumas aalaafa aalii maatii isaanii hunda akkasumas ummata Oromoo hundaan rabbi jajjabinna isinii haa kennu rabbiin isiillee warra jannataa isii haa taasisu isiniin jedhachaadha baay'ee gaddinechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya gadda guddatu nu dhagame halloon daawwii ummata warra keessattuu karaa dubartootaan bara dukkanaa san keessattichaadha muuziqaa Oromoo ol kaasuudhaan hawwisa Oromoo ol kaasuudhaan jechaadha weellee gara weelleetiin gara hundaanuu jechaadha qabsooftuu Oromoo cimtuudha guyyaa kaleessaa Oromoo nama cimaa qabsooftuu jabduu dhabee jira jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya wallahi hanga du'a isii dhagaye baay'ee gaddee namni addunyaa kanarratti turu injiru namni hundi kennaa taraa eegganna malee ni duuna namni du'arraa hafu tokko illee injiru duuti halloo daawwii fa keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko yaani nu gaddisiisee angara kiyyaan baay'ee gaddee ummanni Oromoo hundi jajjabina rabbi isinii haa kennu isiniin jedha halloon daawwii nama jireenya ofii guutuu Oromoodhaaf jiraataa turan keessa isaan hangafa oo jenne waan sobinatti hin fakkaatu ani ijoollummaa kiyyaan eegalee jechaadha muuziqaa isii dhagaati kan guddadhe jechaadha baay'ee nama hawwataa baay'ee wanti isin Oromoo kanaaf taate fi wanti Oromoon isiif ta'e waan wal madaalu miti wanti isin Oromoo kanaaf taate waan ummata Oromoo kanaaf taate waan addaa ture kabajamtoota hordoftoota keenya akka bara kanaan ture yaani barri sun bara dukkanaa san keessatti bara weellee afaan Oromoo weellisuun yakka ta'e san keessatti weellisuudhaan weellee afaan Oromoo ol qabdee qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa shoora olaanaa gahee sila ilmi namaa erga dhalatee guddatee saba ofiitiif ta'uu qabu gahee isii irraa eeggamtu saba isiitiif baatee jirti wanni godhan hin jiru karaa fuula rabbii deemuu isitti baay'ee gaddinee jirra garanumaan ammas irra deebuudhaan maatiin isii guutuun aalaan aalii isii hunda ummata Oromoo hundaan rabbi jajjabinna isinii haa kennu nu hundaayyuu rabbi jajjabinna haa kennu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa kaleessa erga waan kana dhageenee xiqqoo viidiyoo waraabuuf illee natti hin mijoofne waraabadheetuma yaadu jechaadha barfadhe isin nu bira qabsooftuun teena nu bira daruu baay'ee gadda guddatu na dhagama rabbi warra wanni goonu hin jiru nu hunduu karaa san deemna garuu namoota akka isiisan rabbiin nu haa baay'isu addunyaa kanarratti namoota akka isiisan nama nabzee ofiitiif qofa jiraatu osoo hin taane nama nabzee ofii tana saba ofiitiif jiraachisu nama akka halloo daawwii rabbiin nu haa baay'isu artistoonni Oromoo jajjaboon warra dukkana keessatti ifa Oromoodhaaf ifaa turan jajjaboon warri jedhamee beekam kakkanii Goobanaa Alii Birraa eenyu isinii haa jedhu kunoo halloo daawwiis itti dabalamtee jirte jechaadha namoonni jajjaboo jedhamu jechaadha addunyaa kanarra deemanii jiranii isaan keessa akka dubartootaatti halloo daawwiitiin nama hangafu yoo sobuu dhabaadhe waan jiru natti hin fakkaanne Oromoo kana waan gahee guddaa taphataa turte dhaloonni illee akka isiisanitti waan isiin hojjetaa turte san irraa fuudhee akka isiisanitti saba ofiitiif warra ifaa ta'u warra ifaa ta'u rabbi onaan taasisu jennachaadha kabajamtoota hordoftoota keenya gadda guddatu nu dhagamee jira ummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi keessan rabbi sabrii isinii haa kennu rabbi sabrii nu haa kennu isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.